Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung jechuudha. Egaa viidiyoo tana keessatti gaaffii namoonni tokko tokko nu gaafatan jechuudha. Gaaffiin sunis haala kamiin WhatsAppiin keenya hatamuu fi hatamumaatu ittiin beekuu dandeenya kan jedhudha. Egaa WhatsAppiin akkuma beekamu nu jalaa hatama. Kan hatamus mobaayila keenya mobaayila isaanii waliin qunnamsiisuun jechuudha. Kanaafuu nuti mobaayila keenya of eeggannoo gochuu qabna. Namoota hundatti kennine sanbooda isaan akka fedhanitti mobaayila keenya fi mobaayila isaanii wal qunnamsiisanii nu hordofuu danda'u jechuudha. Kanaafuu nuti ammoo yeroo hunda akkamitti WhatsAppii keenya hatamuu fi hatamumaatu karaa ittiin beeknuu dandeenyu jechuudha. Jalqaba WhatsAppii ni banannaa. Sanbooda tuqaa sadeen tana ni tuqnaa. Itti aansuun WhatsApp web kan jedhu kana ni tuqnaa. Sanbooda yogguu haala kanaan nuu fide WhatsAppiin keenya hanga ammaatti akka nu jalaa hin hatamin nuuf ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf OK got it kan jedhu kana yoo tuqne haala kanaan kaameeraa nuuf banaa jechuudha. Amma kaameeraan kun mobaayil WhatsAppiin keenya akka nu jalaa hin hatamne nuuf ibsaa jechuudha. Isinis haala kanaan yogguu isinii fide WhatsAppiin keessan akka isin dura hin hatamin asumarraa laaltanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraadha WhatsAppiin yoo hatame ammoo bakka san haala kanaan yoo kan isinii fidu tahe maqaa biroosarii adda addaadha haala kanaan jechuudha. Kan naannoo kanatti yoo isiniif fidu tahe WhatsAppiin keessan isin jalaa hatamee jira jechuudha. Wanti isin godhuu qabdan log out from all computer kan jedhu kana jechuudha. Isa dhumarra jiru kana yoo tuqxan bakka WhatsAppiin keessan itti hatamee jiru sanii keessaa bahaa jechuudha. Sanbooda isin hordofuu hin danda'anii jechuudha. Egaa haala kanaan WhatsAppii keessan hatamuu fi hatamumaatu beektuu ni dandeessu jechuudha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.